Baajanii mootummaa birrii tiriliyoona 2 ol ta'uun dhiyaachuun isaa gabaafameeti jira. Waraanni dhukaasaa furmaata waaraa hin argatin kan jiru waraana Israa'elii fi Iraan ammas rakkoo naannichaa fi addunyaa ta'ee itti fufee akka jiru gabaafame. Ashamar kafunee kabajamtootaa fi daawwattoota jeemman irraa oduu galgala kanaaf qindeeffannee simbiraangaa kunneen hangafoota oduu keenyaa galgala kanaati. Amma immoo gara bal'inaan qindeeffadheetti sin dabarsa. Turtiin keessan nu faana ta'u. Baajanii mootummaa birrii tiriliyoona 2 oliin ta'uudhaan dhiyaachuun isaa gabaafameeti jira. Baajanii mootummaa federaalaa bara 2019 birrii tiriliyoona 2 fi biliyoona 300 fi miliyoona 39 fi miliyoona 200 fi miliyoona 68 fi 100 fi 26 fi 700 fi 38 ta'uun isaa dhiyaatee jira. Manni marii ministeerota walgahii idilee 56 har'a taa'een baajata bara 2019 dabalatee dhimmoota adda irratti mari'ateetti jira. Manni marichaa jalqaba kan mari'ate qindoomina dinagdee gooroo fi fiizikaalaa yeroo giddugaleessaa bara 2019 hanga bara 2028 irratti dhiyaatee kan jirudha. Eegumsi kun jijjiirama dinagdee gooroo hanga amma argame cimsuuf immoo qophii baajataa mootummaa federaalaa bara 2019 akka bu'uureetu akka tajaajilu qophii akka jiru immoo himameeti jira. Manni marichaa dhimma kana irratti mari'atee sagalee guutuu raggaasiseera. Manni marii ministeerota dhummaa irratti kan mari'ate seera baajataa mootummaa federaalaa bara 2019 irratti yoo ta'u, baajanni kun immoo karoora misoomaa fi investimentii waggoota 3 akkasumas immoo raawwii baajataa bara 2018 bu'uura godhatee akka jiru himame. Baajataa mootummaa federaalaa bara 2019 baasii idilee, baasii kaapitaalaa, deeggarsa mootummaa naannolee fi milkaa'ina galmoota misoomaa waraafi kan oolu birrii tiriliyoona 2 fi biliyoona 300 fi biliyoona 39 fi miliyoona 200 fi miliyoona 68 fi 100 fi 126 fi 700 fi 38 ta'uu isaa ibseeti jira. Manni marichaa wixinee baajataa kana irratti bal'inaan mari'atee yaada dabalataa immoo erga kennee booda gara mana maree bakka bu'oota uummatatti akka darbu sagalee guutuu isaa murteesseeti jira. Naannoo Oromiyaatti barattoonni miliyoona 1.1 ol qormaataaf akka qophiin xumuramee obbo Tulaan Bariisoo ibsan. Naannoo Oromiyaa keessatti biiroon barnoota Oromiyaa qormaata naannoo kutaa 6ffaa fi kutaa 8ffaa kan biyyoolessaa kutaa 12ffaa bara 2018 kennuuf haalduree barbaachisu hunda xumuruu isaa ibseeti jira. Hoogganaan biiroo barnoota Oromiyaa Tulaa Bariisoo akka naannoo Oromiyaatti qormaata naannoo fi biyyoolessaa baranaaf qophii gahaan taasifamaa jiraachuu himuudhaan bara kana biiroon barnoota Oromiyaa dhaabbilee barnoota babal'isuudhaan hirmaannaa barataa cimsuun hojii investimentii barnootaaf xiyyeeffannoo kennuun hojjechaan manni barnootaa immoo bu'uura boruu ijaaruudhaan daree dabalataa ijaaruu dijitaalaa paarkii ijaaruudhaan akkasumas immoo barsiisota dhiyeessuu leenjii dandeettii isaanii cimsuu garaagaraa kennuudhaan nyaata barataa dhiyeessuu fi kitaaba barataa yeroo dhiyeessuun wal qabatee hojiin bu'aa qabeessaa hojjetamaa turuu isaa ibsan. Qophiin qormaata kutaa 6ffaa 8ffaa 12ffaa ilaalchisee immoo barnoota yeroon xumuruun tiitoriyaalii kennuudhaan qorumsa moodeelii kennuun shaakalchiifamaa turuu isaa ammas immoo shaakalaa akka jiran himaniiru. Qormaata sadarkaa naannootti xumuramuuf barnoota sadarkaa 1ffaa kutaa 6ffaa barattoonni 500,000 fi 47,000 ol qormaaticha kan fudhatan ta'uu isaa himuudhaan qormaanni sadarkaa naannoo kutaa 6ffaa immoo waxabajjii 8 hanga 10 bara 2018 kan kennamu ta'uu isaa dubbataniiru. Kana malees immoo barattoonni 400,000 fi 30,000 ol immoo qormaata naannoo xumuraa sadarkaa giddu galeessaa kutaa 8ffaa kan fudhatan yoo ta'u, kaasuudhaan qormaatichi waxabajjii 11 fi 12 bara 2018 kan kennamu ta'uu qormaanni giddu gala qormaataa kennamutti immoo gajjibsiifamee jiraachuu isaa himaniiti jiru. Dabalataan bara kana barattoonni kutaa 12ffaa immoo qormaata biyyoolessaa fudhatan baay'inni isaanii 200,000 fi 2,671 yoo ta'an, walumaa galatti bara kana naannoo Oromiyaatti barattoonni miliyoona 1.1 ol immoo qormaata kana kan fudhatan ta'uu isaa eeraniiru. Hawaasni mana barnootaa maatii barattootaa akkasumas immoo barattoonni qophii irraa eeggamu xumuruudhaan guyyichaaf immoo akka of qopheessan Dr. Tulaan dhaabanitti jiru.
Sirni walharkaa fuudhiinsaa alangee gadaa tuulamaa waxabajjii tokko hanga afurii bara 2018 adeemsifamaa akka jiru himameeti jira. Bara gadaa kiyyaa Oromoof nagaa buusuu dhabuu kootiif nan gaabbaa abbaa gadaa tuulamaa. Abbaan gadaa tuulamaa 70ffaa meelbaa turtiisaa waggaa 8 xumuraa waxabajjii afurii bara 2018 gadaa 71ffaa muudamanitti immoo ardaa jiilaa dhagaa kooraa alangee kennuuf akka jiran himaniiru. Sirna walharkaa fuudhiinsaa alangee gadaa kanarratti immoo gosoonni tuulamaa sadan jechuunis immoo dachee bachoo fi jilleen gadamuufaa fi ardii jiilletti immoo dursanii kan godaanan ta'uu isaa abbaan gadaa Oromoo tuulamaa gobanaa hoolaa himanitti jiru. Baalli gadaa meelbaa 70ffaan abbaa gadaa 4ffaa irraa gara abbaa gadaa muudamaa 71ffaa abbaa gadaa 5ffatti darbuu isaa yoo ta'u isaa sirna walharkaa fuudhiinsaa alangee gadaa tuulamaa waxabajjii tokko hanga afurii bara 2018 ardaa jiilaa tuulamaa dhakaa kooratti kan raawwatamu ta'uu isaa himameeti jira. Abbaan gadaa gobanaa hoolaa bara gadaa isaanii waggoota keessatti hojiiwwan hojjechuuf yaadan hedduu milkeessuu isaanii himuudhaan bara gadaa isaanii keessatti abbaa gadaa isaanii Oromoof Oromiyaaf immoo nagaa buusuu dhabuu isaaniitti immoo akka gaabbaa jiran immoo ibsanitti jiru. Waliigaltee dhukaasaa dhaabuu furmaata waaraa hin argatin kan jiru waraana Israa'elii fi Iraan ammas immoo rakkoo naannawichaa fi addunyaa ta'e itti fufee jira. Waliigaltee dhukaasaa dhaabuu biyyoonni lameen baatii eebilaa darbe keessa irraa gahan immoo yeroo muraasaaf ta'uu isaa muddamni naannawichaa xiqqoo qabbana'ee turuu isaa ni yaadatama. Waraanni biyyoota lameenii guyyaa kaleessaa akka haaraatti irra deebiin immoo eegalee muddamaa naannicha hammeessaa akka danda'u sodaatamuu isaa BBC'n gabaase. Guyyaa kaleessaa Iraan Israa'el irratti haleellaa misaa'ilaa kan raawwatte yoo ta'u immoo Israa'el ammoo buufataalee waraanaa Iraan irratti haleellaa qilleensaa raawwatteetti jirti. Pirezidaantiin Ameerikaa immoo Doonaald Tiraamp biyyoonni lameen waraana kana akka haaraatti eegalaniin akka dhaaban gaafataniiru. Biyyoonni lameenuu waliigaltee dhukaasaa dhaabuu irra deebiidhaan yoo salphamatti irraa dhaaban malee haleellaan kamiinuu akka hin raawwanne guyyaa har'aa beeksisanitti jira. Ministeerri muummee Israa'el Benjamin akka ibsanitti immoo haleellaan qilleensaa Iraan irratti raawwatamu yeroof dhaabbachuu isaa beeksisanitti turan. Haa ta'u malee hojii manneen Iraanii fi Hizbollaa waliin qaban akka hin xumuramne ibsanitti jiran. Waraanni Iraan gama isaaniitiin haleellaa taaneen Israa'el irratti raawwattu dhaabbachuuf ifoomsite. Biyyoonni lameen qaamni tokko waliigaltee dhukaasaa dhaabuu kana yoo hin kabajne ta'e immoo haleellaa wal irratti raawwachuun cimsanii kan itti fufan ta'uu isaa ibsaniiru. Pirezidaantiin Doonaald Tiraamp waraana biyyoota lameenii gidduutti akka haaraatti ka'e kun immoo dhaabbachuu isaa dinqisiifachuudhaan mariin Ameerikaa fi Iraan gidduutti adeemsifamaa jiru haala gaarii irratti kan argamu ta'uu isaa eeran. Bu'aan mariichaa qaama hundaaf immoo faayidaa qabeessa ta'uu isaa ibsanitti jiru. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota JMN irraa oduu galgala kanaaf qindeeffannee kana fakkaata. Hanga ammaa waan nu daawwattaniif nu waliin taataniif galata guddaa qabdan isiniin jecha JMN subscribe, like, share gochuu yaada qabdan koomantiirra nu kaa'aa. Wanta yeroo hundaa nu filattanii nu waliin taataniif immoo galata guddaa qabdan. Yeroo gaarii.